jirtu. Waan kijibaa isinitti himnu odeeffannoo qabatama arganne isinitti himaa jirra. Opereeshinii bal'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuuf bakka waraanaa qubsuma waraanaa bakka nuuf mijata jedhan 11 adda baafatanii jiru. Bakkoota kana adda baafachuu irratti immoo Oromiyaa irraa Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa, Poolisii Federaalaa irraa, Makalaakaa irraa, qaamota nageenyaa irraa walitti dhufuun qorannoo baatii lamaaf ergaa geggeessanii booda bakka kana murteeffatan. Kanaaf Oromoon gamanumaan qophaa'e manni sirratti gubachuu dhufaa jira. Loon keessirraa qalamuu dhufaa jira. Loon qofa qalatanii osoo deemanii gaariin ilmaan keessanis qaluuf dhufu. Isin ajjeesuuf dhufu. Qe'ee Oromoo balleessuuf dhufu. Kan Tigraay keessatti ta'e dachaa isaatu Oromiyaa keessatti ta'uudhaaf. Humna waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiifna jedhanii muratanii ka'anii jiru. Wanti